Rediyon dandiaka wabi sabab biya Urinuf deresi menuf dagaisi Allah ya Rabbi khaya Hayota hundeise radio dandiaka Rugadan kukame lamidab jaraka Di marako sabah bakanya tuka kanaf jalatame radiyon dandihaka kabajamtoota fi dhaggeeffattoota hordoftoota raadiyoo daandii assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh egaa akkuma beekamu guyyaadeen gaddaa ustaas keenya ustaas Ahmeddiin Jabal yeroo jalqabaatiif gara godina Arsii lixaa asaasa fi akkasumas qorees daawwatanii jiran imalli isaanii sun akkam fakkaata egaa imala isaanii san keessatti akkuma saniif gabaafne gara magaalaa asaasatti goranii turan asaasa biyya gootaa yeroo jalqabaatiif biyya argite shahiidonni keessatti argite qabsoo ummata keessatti sochii abaashni biyya keessatti yeroo jalqabaaf geggeeffame san keessatti yeroo jalqabaadhaaf warra mormii geggeessee shahiidonni achirra argaman maatii shahiidota sanis ziyaaranii sagantaa qoree obboleewwan keenya quraana hafazan 450 irraa eebbifamanitti imalanii turanii ustaas hojiin turtii gabaabduu taasifnaan faana bu'aa ustaas assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh alaykum salaam warahmatullahi wabarakatuh attam jirtu nagaadha nagaa alhamdulillahi rabbil alamin akkam jirtan isin nageenni keessan badhaadha fayyuma alhamdulillah fayyaa jirra baga jiraatan dadhabbii kaatanii karaa turtanii egaa kun waamiti ummanni waamee qataara kun waamamiti absuru masha Allah mee ayyeega yeroo dheeraan booda magaalaa Finfinnee irraati imaltanii imalli akkam ture maaltu isin qeebale maal argitan maal hubattan ummanni keenya simannaan ummata keenyaa maal fakkaata imala kana keessatti jalqab garamitti imaltan akkaatamee ummanni isin itti simate maal fakkaata kaayyoon imala kana ammoo maalidha waan jedhu dhaggeeffattoota keenyallee osoo qoddanii bareeda galatooma imalli kan ture ani eegammana hidhaatii bahee naannoo Finfinnee irraallee konkolaataan bahee olii gadi hin deemne amma maatii koollee jaratu dhufee an asitti ziyaare malee Jimmaan bakkan dhaladhe bakka hannuurri koo itti muramee bakkan itti guddadhe dhaqee hin ziyaarre garuu ziyaaraan koo duraa kun ummata keenya warra gaafa qabsoo diinii irratti godhamu keessatti warra wareegame maatiin jara akkamitti jiru ziyaaruun qabaa kan jedhuufan qabadhee yani sagantaa kan akkan deemu nama lama qofattan hime tokkoffaa warra asaasaati lammaffaa warra kufalee keessaayi namoota kana bakka tokkotti walitti naa qabaa akkan arguu danda'u kan jedhuuf hamman danda'een hamma humna kootti jara kana duukaa dhaabbachuun qabaa jajjabeessuun qabaa hamilee jaraa kakaasuun qabaa kan jedhuun gara sana deeme deemsa koo kana hamman karaa bahee magaalaa Asallaa seenuu dhihaadhutti namatti illee ibsinee maatiidhaan alaa haa ta'u malee karaa adda addaatiin namnis dhagaheera anis haala keessa deemaa jiru naannoonis qilleensa jirurraa kan ta'u jedheetan waanuma tokko gabaabduu Facebook irratti barreessee akkan ture numa beekama haa ta'u malee sanumaan nuyi magaalaa Asaasaa utuun seeniin konkolaataa dhaanlee ta'uu baatu akka jiruun motorsaaykilaan dhufanii nutti marsanii gammachuudhaan takbiiraadhaan maal ala jedhu nu akkana namumti dhagahallee qabaanne keessuma dabarfannee warruma kana ziyaarree deemnaa kan jedhu niyyaan ture haala kanattis haala magaalaa deemnus konkolaataa dabalatee namnis haala adda addaatiin haala guyyaa hojiitii sagantaan ganamaa ani citiidhaan hin deeme kanuma waliin ummanni hammanaa bahee takbiiraadhaan gammachuudhaan gaafa simanna haala kana godhugaa ummanni gara tokkoon hammam odeeffannoon gara Facebookaatiin dhagahamara daqiiqaa muraasa keessa akkana wal dammaqsanii deemuun waan guddaa sadarkaa guddaatti jira kan jedhu laale akka hawaasaattis gaddanii turanii nu kaayyoon keenya biyyatti achitti dhufnee haala jabaadhaan simachuudhaaf si ziyaaruudhaaf qophaa'aa turre haa ta'u malee akka jirri jedhanitti diinni keenya seera yeroo atattamaa sana nutti labsanii sababa sanaaf qilleensa jirurraa dhaquu hin dandeenye ati immoo akka diqqaa nutti dhufuu keetiin gara tokkotti dhagahamus nu bira dhufuudhaan immoo gammachuu qabnu ibsinaa jedhanii haala adda addaatiin waliin turre namoota kanas magaalaa Asaasaa keessaa maatiin warra shahiida namoonni shahiida gaafsan ta'anii afurii maatii jaraatiif hammuma dandeettiitti hammuma rabbi nu laaffisee
namoota kaanii kakaasuuf akka danda'amu inshallah qarshiidhuma 5,500 maatii jara kanaatiif kennuu yaaliin godhame namoonni kaanis akka duukaa dhaabbatan karaa adda addaatiin warra qabsaa'an duukaa dhaabbachuun barbaachisaa akka ta'een ergaa daddabarse haaluma sanaan egaa namoonni ziyaaruudhaaf fedhii hawwii otuma qabanuu dabarfannee deemuun dirqama ture simannaan haala ho'aa haala jabaa ture achiin booda gara kofalee gorree kofalee raayis maatiin nama 5,205tti jalaa wareegame maatii jaraa amma dandeenye walitti qabne jaras gargaaruu gorsuudhaaf yaalii goone haala jarritti ajjeefaman yoo sanas haala isaas jarara dhagahuudhaafis yaaliin godhamee ture jaras amma dandeenyuun maallaqaanis gargaaruudhaaf yaaliin godhame akkasumas immoo jara kanas gargaaruudhaaf gareen jamaa biyya Ameerikaa jiranu abshiruu waganochee gareen jedhamanu jara kana gargaaruudhaaf yaalii godhanii turanii odeeffannoo isaas nan qaba namoota kana karaa diin irratti qabsaa'anii waan wareegama adda addaa kafalaniif namoota 9f tokkoffaa dubartii tokko kan abbaan manaa irraa wareegame sa'a faranjii kana bitanii akka aannan gurgurattee ittiin of dandeessu godhaniiru namoota kaan immoo mana warran qabnee mana jireenyaa lafa bitanii ijaaraniiru fi kaan immoo tokko Finfinnee keessa nama jiru intala tokko immoo kondominiyeemii carraan gahennaa maallaqa kaffalanii fi jiru haala kanas yaaliin jirri goggodhanis odeeffannoo hinuman qaba garuu amma maalirra jiru kan jedhu kana ilaaluunis dirqama keenya yeroo sana keessatti mana hidhaan ture kan asaasa ala teenyus qilleensa yeroo sana keessa jira ziyaaruu hin dandeenye amma ziyaaruun dirqama sochiin gara kamitti deemu keenyaan dura jara ziyaaruun akka koree fala barbaaddoo hawaasa muslimaatti waan nurraa eegamu jedhee waan yaadeeffan gara sana imalechuudha haala gaarii ture sagantaan qorees sagantaa jabaa sagantaa barattoota haala kanaan 450 eebbisiisu akka biyyaatti illee nagarre akka federaalaatti illee wanni qoreetti hojjetame warra Finfinnee yoo fudhatte barattootuma muraasa eebbisiisu malee sadarkaa guddaa kana haala kanaan namni eebbisiisu hin jiru akka aanaa tokkotti akka Finfinnee irraa fagoo karaalee qoreetti seenan aspaaltiin illee hin jiru karaa konkolaataadhaaf amma ta'e rakkisaa ta'e keessa dabarfannee deemnee aanaa akkasii keessa taate akka biyyaatti sadarkaa guddaa waan ta'e mul'achuu danda'u wajjachuun sagantaa jabaa haala kanaa qopheessuun anaaf waan guddaadha jajjabaachuu akka qabnu uummanni keenyas akka jajjabaasaa jiruun irraa hubadha jechuudha. Egaa ustaas jazakallahu khairan mee waggaa 6 boodatti si deebisa caamsa 14 bara 2004 gaafa asaasaarraa dhukaafni dhagaamee namni shahiida ta'ee yeroo san karaan cufa hidhamee anillee yeroo san awwaliyaa ture mee waan kan yaadatta guyyaa san ijoollee barattoota awwaliyaa akka dhaqanii ragaa nuu fuudhaniif kaamera wajjiidhaan erginee galgala sanii ijoolleen achirraa yoo dhuftu Anwaar biratti yaadatta waan san galgala sanii ijoollee achirraa dhufte kasiman. Ena yaadadha maali akkuma beektu anaafati waliin haasofnee turre yeroo sana maalinni akka miidiyaatti akka hawaasaatti waan achitti ta'e karaa adda addaatiin dhageenyus dhugaadhaan maaltu ta'e kan jedhu kana qabatamaan baruu qabna namoonni naannoo Arsii Baalee irraa dhalatanii Finfinnee jiran du'aatota irraa ulamoota amii maaltu jira isintu naannoo keessanii dhugaadhaan waan qabatamaa waan ragaa qabu nu fidaa jennees himannaan guyyaa 2-3 utoo kun dhufu dadhabeennan yani Ustaaz Abubakar waliin mari'annee gara kee dhufee barattoota awwaliyaa turtan keessa nama dhalataa naannoo sana nu barbaada kallattiidhaan dhaqee maaltu dhalate yoo wanni waraabame jiraate waan waraabame sana wanni suuraa ka'e yoo jiraate waan suuraa ka'e sana nuuf dhufu kan jedhuun ijoollee barattoota hamma dandeenye waan konkolaataatti deemanu gargaarree dhaqaa jennaan anaafati haasofnee ijoolleen sun haala kanaan dhaqxee odeeffannoo sanas waan ta'es eenyutu maal ta'ee ragaa jiru waan akkasii nuuf fidde inuma yaadadha ala sana akkuma beektu gadhaquun keenya sababa adda addaatiif waan hin danda'amne tureef amma immoo gaafa carraa argannu kana yeroon isaa fagaatus jara ziyaaruu waan nurraa eegamuuf inuma yaadadha jechuudha. Haqiiqatan waan san yaadadheeti hojiin yeroo san hojjetame hojii laafaan ture dhugaa rabbiin nullee biyyatti nu deebisee akkuma duraa san rabbi walitti nu haa qabu mee qoretti deebi'a.
eebbi qoree irratti akkuma hirmaattanii argitan san dhaamsi isin dabarsisan sun dhaamsa jabaa ture ummanni keenyallee bitaa mirgaan dhaamsa san dhaga'ee jira dhaamsi sun dhaamsa wayitaawati keessattuu sirna hajji kanarratti ummanni keenya amma dallansoo adda addaa kallattii adda addaan ibsataa jira qarshiin nutti guddatee jira akkasumas qarshii ammana kan yoo kaffalles bakka san dhannee ittiin tajaajilamaan jiru namni dhiyoo kana warra makkaa keessatti ummata kaddaban dubbisee ture zulmiin jiru zulmi akkaan hamaati ummata kanaadhaan ka ummata keenya irratti baroota kanaaf gaggeeffamaa ture kanaaf qabeenya keenya kan akkamitti ummanni keenya harkatti deeffachuu qaba biyyattiin sun yeroo amma kanatti akkuma ilaalamu jijjiiramoo argaa jirra tarkaanfata way argaa jirra tarkaanfata kan keessatti ummoo manni islaama miidhamee jira miidhama isa san akka dhimmoota biraa furmaanni ilaatamuudhaaf carraaqama jiru dhimmi ummata islaama kunis dagatamuudhaan qabu haasawni isin taasisatun haasa akkaan jabaati mee dhaamsi keessan nu dhaqqabe waan deeqa gara 10ti waan sanirraa hafe haaluma waliigalaatiin mee dhaamsi keessan guyyaa kaleessa sun kan maalirratti rarra'eedha mee ummata keenyadhaafi osoo gabaabsitanii asinillee nu ibsitanii ustaaz Ana akka nama tokkootti isa ta'u akka muslima tokkootti akkasumas akka miseensa koree fala barbaadoo hawaasa muslimaa keessa akka nama jiruutti namni bakka adda addaatti dhufanii nama mari'atu furmaanni maalirra jirtu haala kamitti deemuu qabnaa kan jedhu hawaasa keessa wannuma jiru hin quban qaba. Kuma beekamu naannoo adda addaa keessa hawaasni jirus gaaffii kana irratti mari'ataa jira maal godhamuu qabaa garam deemuu qabnaa mari'ataa jira alan gara qorees deemuu naannoo sanas ulamoonni achi jiranus du'aatoonni waan kana irratti maalirra jirtu kanarraa namni hawaasni baruu barbaada kan jedhus asirratti sirgaanuu dabarsii kan jedhus jira yaada ummataa keessa waanuma jiruun dubbadhe akka dhugaattis wanna dubbachuu qabnu maaliif akka nama tokkotti yoo laallee hawaasni muslimaa waggaa kana hundatti kan miidhamee biyya kana keessatti rakkinni itti dhufe bakka bu'aa dhugaan isa fakkaatuuf gaaffii isaa dhageessisu akkasumas wanni inni isa bu'ee bakka isaa bu'ee furmaata barbaadu hundinuu waan hawaasa gammachiisu otuu ta'e hawaasni karaa adda addaatiin rakkinni kamuu argamnaan jaratu anaa jiru jaratu furmaata naa barbaada jedhee haala seera qabeessaadhaan gaaffii jaratti dhiheeffata malee seera mootummaatti hin dhiheeffatu. Garuu jarri immoo akka sheekni tokko jedhanitti maal jedhani waggaa gara 7-8 dura har'allee kun gara qarshii 100 gaheera. Bara sana reefuma gara qarshii 30 waan akkasii seenaara. Hajjiin bakka waajibaa miti nurratti jedhani maali akkamitti waajibaa miti naan shiftaa karaarra ta'aara yoo shiftaan jiraate akkamitti dabarfatanii eenyuun shiftaanii jenna hadiisaan illee man istataa ilayhi sabiilaa jedhame gara sana deemuu namni danda'e kan irratti dirqama nummoo hin dandeenyu shiftaatu kunuu majlisa jedhamee achi taa'e karaa dabarsuu dhawwee maarraqa nurraa saameenaan jedhan Allahu akbar na amma yoo dhugaadhaan laalte har'a dubbiin haala kana gahee deemu maalinni afuratan qarshii 100 garuu maal hawaasa muslimaatti hojjetanii yoo jenne dhugaa yoo laalle maallaqni kun eessa deema eenyuun bira deema hawaasni kallattii adda addaatiin inuma dhagaha haa ta'u malee amma dubbiin hajjii qofaa miti hajjiin akkuma biyya tokko fakkeenyaaf namni asii Yerusaalemiin hin deema Yerusaalemiin deemuudhaaf guyyaa 3 biyya Gibxii galchanii ziyaaraa godhanii walumatti qarshii 30,000 way fudhataaru ammallee bara amma jiru keessa Yerusaalemiin deemanii subhanallah sagantaa amantaa jala gaggeessanii achiin booda immoo dhaqanii guyyaa 3 biyya Gibxiin dhaqanii gadaama jiru maal laalanii qarshii 30,000 way waan akkasii fudhatama subhanallah xayyaara Itoophiyaa yoo laalte waggaadhaan gaafa ummanni biyya Israa'el Yerusaalem deemu gati gadi buusa nama hedduu deemaa jedhe kan majlisa immoo yoo fudhatte ol ka'a majlisni kan kaffalchiisu xayyaara amma Saawudii dhaqanii deebi'uu meeqaa jette yoo dhaqxe ofuma akka nama dhuunfaa tokkotti yoo gaafatte gatiin inni xayyaaraa jedhamee sitti himamu jira majlisa bira dhufnaan immoo yoo biqete persentii 50 dabala hajjii taanaan umraa taanaan karaa majlisaatii yoo dhufu kanuma xayyaaraa jedhanii kan hisaaba jarri baasa yoo laalte inuma dabala haala adda addaatiin dabalee ummata kanarraa maallaqa fuudhanii yootu University ummata kana ijaaranii waan adda addaa utuu ijaaranii hawaasa fayyadamanii waan tokko garuu maallaqni dhufus maallaqa kan tikuma waliin nyaatu akka dhagahaa jirrutti kaan immoo ummatuma muslimaa kana dadhabsiisuudhaaf itti oola
haala adda addaatti ummata saamanii waan ummata fayyaduu danda'u hojjechuu miti waan ummata miidhuu irratti bobba'u. Kana qofaa miti akka hoogganaan ummata muslimaa utuu jabaatee cimaa ta'ee bakka bu'aa dhugaa ummataa ta'e biyya kana keessatti muslimni gaaffii hedduu qaba. Akka koree fala barbaadduuttis ummanni yeroo sana gaaffii sadii kaasee nutti kenne malee gaaffiin hawaasa muslimaa sadii qofaa miti. Fakkeenyaaf mana murtii shari'aa fudhu. Mana murtii shari'aa yoo fudhanne ilaalle manni murtii shari'aa mana murtii shari'aa islaamaati. Garuu dhugaadhaan yoo keessa dhaqnee wanni keessa jiru waan nama gaddisiisu hedduu jira. Gara dinagdeetiin dhaqe, gara hawaasummaatiin dhaqe, karaa hundumaanuu majlisni haala amma jiru kanatti rakkina ta'uu isaatiin ummanni keenya baay'ee miidhamaarraa hedduu miidhamaa jira. Kana utuu qabaatee silaa walqixummaan dhugaadhaan karaa amantaatiin biyya kanatti dhufuu danda'u ummata sochoosee qabsaahee karaa seera qabeessaan seera sirraahuu qabu seera bahuu qabu waan ta'uu qabu hawaasaaf goosisee bakka gaariitti akka gahamuu hojjechuu kan danda'u ture isa. Yoo dhugaadhaan laallee majlisa kan hoogganaaru eenyunni yoo jennu anaaf majlisa wanni jedhamu hin jiru. Namootuma naannoo tikaaf mootummaa keessattuu immoo biiroo federaalaatu akka barbaada ittiin oofa malee namoonni achi keessa jiran oofuma danda'anii nama waa dubbachuu danda'us miti nama hoogganuu danda'us miti. Sababa kanaan gaaffiin kun qilleensa biyya kana keessa jirurraa hawaasni keenya jijjiirama akka Oromiyaatti akka biyyaatti jijjiiramuu qaba jedhamee qilleensa kaka'aaruu kana keessa nuhoo gara keenya maaltu jijjiirame kan jedhu ummanni koree fala barbaaddu hawaasa muslimaa duukaa dhaabbachuudhaanis akka naannootti akka aanaatti wal gurmeessee jaarsota biyyaa mee maalirra jirraa maal haa hojjennu jedhee gaafachuun akka jalqabees dhagahan jira. Akkas gochuun isaa sirriidha. Karaa adda addaatiin wal dammaqsuunis sirriidha. Hoogganaa dhugaadhaan dhufuunis ummata hoogganu dhufuunis barbaachisaadha. Akkuma argaa jirru gaa Oromiyaa keessa sochiin ka'ee Oromiyaa bira dabarfatee biyya kanallee karaa sirriirra deemuu qabdi jedhee jijjiirama guddaa fidee jira. Gara diiniitis yoo laalle Oromiyaa keessa ulamoota hedduu jiru. Dooktaroota hedduu jiru naannoo kamiin keessayyuu akka Itoophiyaatti yoo fudhannee karaa diiniitiin dooktarri Oromiyaa fi uummanni Oromoo qabu uummanni kaan hundinuu walitti ida'amee ruubii isaallee hin gahu. Akka aalimaatti fudhanne. Ustaas mee addaan isinirraan kutu kanaan wal qabsiiftanii ustaas dhiifama narraa ta'aati. Namoonni tokko tokko sochii yaada isaan geggeessaa jiran tokko tokko laalaa jirra. Filii isaan barbaachisu yeroo ammaa kanatti filannoo osoo hin ta'in waliigaltee argitanii namootatti nu barbaachisa malee majlisa keessa filannoon geggeeffamuu hin barbaachisu jechuudhaan gareen Haasan Taajuu tokkoffaa waan isaan geggeessaa jiran argaa jirra dhiyoo kan waan isaan geggeessaa jiran sanii fi amma adeemsa amma waan haasawaa jirtan waan nu ibsaa jirtan kana walitti qabsiisatillee dhaamsamee asuma walumaa qabsiisanuu dabarsa. Yaanaa fi namoonni filannoo majlisaa hin barbaachisu jedhanii waa lama sadii waliin dhahaa jiru. Kana jechuun filannoon hawaasni fakkeenyaaf waliigaltee eenyu waliin majlisa warra biyya saamaaruu shiftaa ta'ee karaa adda addaatiin uummata kana jeeqaaru sochii diinii dadhabsiisuudhaaf majlisa deemu waliin waliigalteedhamu majlisa kana dhiisnee hawaasni ulamoonni mari'atee waliin furmaataa barbaadu. Karaa kamittuu filannoon ulamoonni muftii yookaan hoogganaa hayyuu jara hoogganu filachuudhaaf hawaasni wal gahii taa'ee hin filatu ulamoota wal filata. Eenyutu qara'ee eenyutu maal godhee eenyu sadarkaa kamirra jira jara wal beeka malee akka pirezidaantii biyyaa fillutti muftii waliin hin fillu. Maaliif dubbiin kun dubbii diiniiti? Dubbiin kun dubbii beekumsaati, dubbii fatwaati. Garuu hoogganaa bira gaafa dhufte yoo hoogganaan kan biyya hoogganu tajaajilu yoo tajaajiluu baate uummanni naaf kan karaa addaatiin baree yoo hin filanne amma waliigalteen akkamitti ta'a? Amma namoonni muraasni waliigalan hawaasni bal'aan kun haala kamiin walitti dhufee waliigalee deemuu danda'a? Waliigalti filannoon hin barbaachisu jechuuni. Tokkoffaa jarri kun haturanuu hataa'anuu jedhanii waliigaluudha. Jarri kun seeraan ala jennee eega fudhannee irratti amanne yookiin seeraan alaa miti jedhanii ejjennoo ifa fudhachuudha. Amma kanarratti hin dubbatan. Fakkeenyaaf Hassan gara waggaa 15 nama majlisa keessa hojjetaa ture. Dubbii himaa majlisaa ta'ee naannoo 94 kaasee
gara waggaa 10 nama achi keessa hojjetaa ture. Majlisa keessa gaafa hojjetaa turte analle akka nama dhuunfaa tokkotti majlisni kun nama faayidaa hin qabne. Asuma teenyeedhuma kitaaba dubbifna malee maaltu hojii jira warra hojjetu miti shiftaadhuma walitti qabame jedhe anatti illee himeera afaaniin jechuudha bara sana. Namni akkana jedhee amanu faayidaan qabu jedhee namni amanu yeroo adda addaatis akka mootummaatti mee furmaata fide jedhamee xalayaa barreessaa waraqaa barreessaa furmaanni kana jedhee gara tikaatiinis haa ta'u gara hoogganaa siyaasaatiinis waa hedduu barreessaa akka tures nan beeka. Namni akkana waa hunda beeku kuni majlisni filannoon haafuu hin barbaachisu jedhanii dubbachuun anaaf waan nama ajaa'ibsiisu jechuudha. Kanaafuu maalinni yoo uummanni nan filadha jedhu uummanni haa murteessu malee hasanii miti kan murteessuu qabu. Anaa miti kan murteessuu qabu. Uummanni maaltu na barbaachisa? Maaliif bakka bu'aasaati? Waan fedhii uummataa gara amantaatiin jiru kan sirreessuu danda'u kan haala jabaatti haala inni barbaadu kan yaadni itti dhiyaate maal godhee deemuu danda'u hoogganaa akkana hawaasni barbaada. Hin barbaachisu jechuun anas si beekaa akka hin taane na sodaachisaa jechuudha. Kanaafuu haala kanatti fudhatamuu qaba. Uummanni hin barbaadu jennaan ammas eenyu nu dirqisiisu? Warri kun kootii. Nam fudhaani naafa ta'an yoo uummanni jedhe maa waggaa 100 ta'in uummanni waliigalaan fedhii uummataati miti. Haala kanatti deemuu qaba. Garuu uummanni mormii godha waggaa kana guutuu morma. Fakkeenyaaf 2005tti baatii lammaffaarratti filannoon godhamee warri amma jiran dhufan waggaa 5 filannoon jedhani. Waggaa 5 sun dabarfatee 2010 baatii lammaffaarratti dhume yeroon sun. Amma baatii meeqa? Baatii 8 dabarfateera eegaa yeroon jiraallee expire ta'e. Seeraan ala filatamanii uummataa diduu kadiree gandaa walitti qabanii maal godhanii karaa barbaadan hin filatanii innumti soba innumti seeraan ala jedhee uummanni fudhachuu didellee yeroon isaa jalaa dhumeera. Otuma kana beeknu otuma kana ta'u hin tuttuqinaa kun haa ta'u jechuun sirrii miti. Walii galteedhaanis yoo jedhame seeraan ala jedhamee wanni uummanni irra wareegame uummanni aarsaa kafalee haala adda addaatiin namoonni hedduun miidhamanii hidhamanii keessa dabarfatan waliigalaa jechuunis wanni sirrii miti akka jechuuti haala kanatti hubadha. Ayyee baarakallahu fiikum jazaakumullahu khairan ustaaz egaa akka goolabbitti wanni isinirraa barbaannu ummanni keenya amma isinum dhagaa jira hooggantoonni ummata islaamaa ka koreen ummanni keenya beeku isinii yeroo dheeraadhaaf mana hidhaa keessatti dararamaa turtan aarsaa guddaa kafalaa turtan kutaalee Oromiyaa akkasumas kutaalee biyyattii Itoophiyaa keessaa namni hedduun miidhamee jira namni kaan biyyaa ba'ee jira inni kaan ammallee ka hidhaa irraanii kamiin hin jira sochiin gaafas kaate sun hoggansa if keessaa baafte hoggansi sun ammallee hin jira hoggansa sun ammallee ofirratti caqasuu barbaada hoggansi kaleessa sun ummata kan ammallee qindeessee qabsoo geggeeffamaa ture san qabsoo kan duratti tarkaanfachiisuuf ammallee ummanni isinuma laalaa jira ummata kan bifa akkamiitiin ammaan booda wal haasa'aa jirtanii wal hubataa jirtanii ummata kan akka biyyattii guutuutti ummata musliima kan qabatanii tarkaanfachiisuudhaaf wanni wal haasa'aa jirtan akkuma walii galatti wanni jiru eegi jiraate ummata keenyaafillee kanaan wal qabsiiftanii wanni isin dhaamtan. Akka koree fala barbaaddu hawaasa muslimaatti kaleessa illee fakkeenyaaf eegan qoreerraa deebi'ee akkuma deebi'een walgahii koreettan seen akka koreetti walgahiin haala jiru irratti hojjetamuu waan qabu waan deemuu qabu waliin mari'atamaa jira. Haa ta'u malee hawaasni keenya koree eeguu qofatu hin ta'in ganda gandaan aanaadhaan naannoodhaan wal gurmeessee haala kamiinuu wal dadammaqsee jijjiirama qilleensa dhufu kana keessatti koree duukaas haa ta'u karaa ofiitiinis carraa argatu keessatti sagalee dhageessisuu haa ta'u gaafachuu haa ta'u mari'achuu haa ta'u jaarsa biyyaa filatee maal hagoonu irratti hojjechuu haa ta'u koreenis waan barreessus waan inni godhus waan inni haasa'us waan inni deemu eegaas karaa ofiitiinis wanna kana irratti socho'uun barbaachisaadha callifnee ilaaluun abadan waan furmaata ta'u miti kan jedhuun dabarsa. Ayyee ustaaz hedduu galatooma jazaakumullahu khairan yeroo biraa immoo mata dureen kun mata duree murteessoo waan taateef walitti dhiyaannaadhaan nulleen isinitti deebinee isinuma gaafannaa isin quba qabaannaa isinilleen akka nu dhiyaattanii yeroo hunda akkasitti ibsanuu kennitan abdii guddaa qabna maqaa dhaggeeffattoota keenyatiin hedduu isin galatoomfannaa horaa bulaa deebanaa hayya assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ustaazuna jazaakumullahu khairan. Warahmatullahi wabarakatuh galatooma insha Allah. Ayyee ustaaz jazakallah. Rediyoon dandiyakaa wabii sabaaf biyyaa umrii nuuf dheeresi meel nuuf dagaagsi Allah yaa rabbii kiyyaa. Gaazexeessaan dandiyakaa hundinuu sabboonaa gootan nu wareegame sabaaf dhiisuu seenaa. Lamina laa keessa jabeessa hirmaannaa irree dandiyakaa galmaan gahuu qabnaa.
Reediyoon daandii hakaa wabii sabaaf biyyaa umrii nuuf dheeresi mee nuuf dagaagsi Allah yaa Rabbii kiyyaa. Reediyoo hundaanuu daandii hakaa dhugaa faana baddee lakkaawwatee gadaa aloolee barbaade ta'awwaalan hundaa. Hujiidhaan ol baase dirree baase hundaa.